amma siigalee afaan dirqama gaafatu afaan beektaa hojii beektaa maal beektaa siin jedhani. እና ገለንገልቴት ማልጎታ ሲኦሲኬ በራስታ ባመናከ ጅንፈታ ቻው ባኤት ጂ አፍሩ ሲሪያት ሲላት ባመናከ ጅንፈታ ቻው ሲኦሲን ድርቀማዳ ሲኦሲን ድርቀማ ሲኦሲ ገልቴ በራቴ ሲኦሲ በራቴ ጉያ አፍርተ ቢሻንቴሳ አመን ኦንላይን ተውት ሰቦደ ፓስፖርት ኬ አሳደፈታ ሰቦደ ፎቶ ሞችቲ ካታ ኢንተርቪው ጎታ ፋነር በካቲ አኖጂ ከሰከሲን እንደንዳ ቢያ አረባ ከሰጀደ ዶፌ ጀቴ ኢንተርቪው ጎታ achi paaspoortii kee mana saddaffattaa jechuudha. Waggaa hojii ishee irraa qabaate yoo dirqamaa saddafamuu qaba paaspoortiin kee. Paaspoortii waggaa tokko qaba. Attee saddastaa paaspoorticha bakka deebitee dhuftaa jechuudha. Intarviiyuu waan guutuu fi badaas maras gaaffii dheerasii gaafatan. Viidiyoodhaan teessee akkamas duukaa haasaa roomanii gaaffii si gaafate deebinaa laata argamti. Isaan immoo kaameraa akka teessitti qabuuti immoo biyyoota hojjette fakkeenyaaf. أنا اسمي هاوي اشتغلت أول في السعودية بعدين اشتغلت في الإمارات بعدين اشتغلت في القطر بعرف أسوي أكل بس مو كتير يعني تربية تقولوا أنا تنظيف 100% أولاد بشوف بس هذا خلونا تربية تقولوا أفعل أنا بفاتي يا قلالي الأول إيه يو كريستانتاتي أنا مسيحية يو كريستانتاتي أنا مسيحية يو مسلمتاتي أنا مسلم jettee interview goota sa'aatii kana zarii sin gaafatu beektaa kiristaana sin gaafatu musliima sin gaafatu kan musliima fudhatu jira kan kiristaana fudhatu jira kanaaf interview goota mataa qullaa interview goota rakkoon qabu viidiyoo mataa qullaa interview gootaati eenyummaa kee dhossin araboota an akkasi jedhitti kiristaana taanaan kiristaana dhittiin musliima taanaan musliima dhittiin wanta dhosseesu tokko yoo qabdu isaanii dhimma amantaa qabanii dhimma hojii keedha malee. Waan tokko sobeeniin deebite soban jaallatan ishedhani waan tokko takka sobee jennaan sin amanani si galee mana tokko ani galeen ba'e nama waggaa 38 mana tokko keessa hojjete hojiin naga'e mana tokko galeen ba'e mana barumsaa hojjechuu isheen immoo mana keessa hojjetti waggaan ishee waggaa 70 si galee waggaa 70 nama du'aa fi saaxinii eeggataa jiru jaartii dulloomtu duutu nyaata hojjetti manammoo unumatu walharkaa fuudhee qulqulleessa isheen immoo nyaata hojjetti kasaan waggaa 70 isheeti kan isheen hojjetaa jirtu dhugaa rabbiin sinitti hima waggaa 70 isheeti isheen immoo kan hojjette waggaa 38 ol hojjette manicha keessa waan isheen haasoftu hundumtiyyuu sobadhattiin jette madaamiin ishee waan tokko ittiin jette hin amantu ijoollee warra haaraa kaleessa dhufe warra waggaa tokko waggaa lama ammoo waan isaan jedhan immoo sirrii kan ishee kana ammoo takkaasoof jedhanii achumarraan si qabatteedhanii. Ilkaan kee borrashachuu qabda shaaworii guyyaa guyyaatti galuu qabda shittoo kee doodiraantii kee dibachuu qabda bobaa ajaa ilkaan ciincaa minamni kan isaaniif fedhan akka dhufe argetti akkas mana sadiin galee sadan saayyoo akkasuma naan jedhan anaan qulqullina keessa yaa'anii ilaalu ati qulqulluu miti taanaan mana keenya beektee qulqulleessu siin jedhu warra si ifoo baasanii sitti wasakaan barbaannu siin jedhu wasakaa ani na amallaqee nyaata nyaadhee na amallaqee gaafa dhufe gaa'is kilaasii guutuuttan shaate bakka na amallaqeen harkaa utaallaan shaatee kilaasiin guutuun cincee mana cincessee lafa kaa'ee sabooddee koloroksiidhaan fattagee miicee baasee manicha keessa. Anan beeku yeroo dhufe nyaanni na tasmaamu udinaan shaatee gaafuma dhufe buleessaa man shaatee haala qilleensa biyya keessaa haala kana na tasmaamu udide fakkaata na shaatee achi kilaasiin cincee ajaa'ee sabooddee nan qulqulleeffadhee sabooddee namnis na argisiin yeroo dhoffadhee man qulqulleeffadhee. Bakka yeroo hunda maskootii baneen ka'a maskootiin banamuu qaba kilaasiin keessuma shittaa godhachuudhaan qabu hin jaallatanii isaan akkasii saraatinyaa ciincooftu naamni kana hin jaallatani waa'ee qulqullina irratti immoo ganaan hojjedha viidiyoodhaan halalam godheen hojjedha viidiyoodhaan parsantii dhibba keessaa dubartiin biyya arabaa parsantiin 80 qulqullina isheen eeggattu arabootarraan dhaga'e parsantii 80dha kan hin eegganne kaan hin eeggatu kaan hin eegganne baay'eedha. Kilaasii isaanii shadanii qulqulleessanii wayyaan isaanii achitti ajaa'ee ta'a uffannaa isaanii seeraan miiccatanii ilkaan isaanii qulqulleeffatanii rifeensa isaanii bakka isaan amma saayitii kana zamanaawii barbaadu malee yeduroon barbaadu.
tokko ji'a lama sigaa yoo barbaadde immoo qayyaradhu ji'aanis rakkoon qabu sooressaati taanaan nuun garuu warri hiyyeessaa ji'uma lama fayyadamna. Barumsa keetti fuudhu yeroo baay'ee si tajaajila. Biiroon kanaan dhufee asirra galtanii waa'ee biyya Arabaa nan gaafatina. Ani suutuma suutadheen viidiyoo isinii hojjedha. Waa'ee biyya Arabaa amma cufaadha. Kanaafan viidiyicha hojjechuu dhiise malee biiroo kamii akkasin naqxan bootaansaa eessa akka ta'e hunda isaan isiniif hima. Waan tokko hin dhiphatinaan karaa dallaalaas kottaa isiniin hin jenne dallaalaadhaafis bareedaadhaa isiniin hin jenne ani karaa isin dhuftan viidiyoo jedheen isinitti hima waan tokko hin dhiphatinaa keessaanis naan barreessina. Suutaan isinitti himaan karaan dhufe hundasaa baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Tole, ati Dubaay turte miti? Dubaay turte miti? Bakkeedha kun Dubaay waggaa tokko malee hin hojjenne niitii hojii walooleen biyyatti galee Kaatarii nan hojjedhe waggaa 4 bakkee keessa. Eesi ilaalaan ture mee dhugaa eessatti badde mucayyoo rumtu sin eessatti badde yoo galtus galee nuun hin jenne viidiyoo sin hojjenne eessumatti badde dhugaa rabbi deemee daroota viidiyoo hojjettu deebitee ani nan dhufa biyya Arabaattan deebi'an jenne kanaafan viidiyoon hojjenne iddoo naquun qaba ture iddoo sanatu milkoofne erginni milkaa'e immoo waan inni irra ture sinittan hima jedheen ture milkoofne kazaammoo waaqayyo na gargaare immoo dhufeeraas ani garuu as dhufuuf alaamaan qabu ture karooruma saayyoon qabu biyya Arabaatti deemuu nagaa bakka nan dadhabee. Hawwi ጓናንስ ጀዲሚሽ በእናት ሲወድሽ ደግሞ ከተዝ ጃለ ወዲት ነው ማረግሽ ፎሎ ካላረፍተሙ ሙዳኑ ታሰው ልፍተ ላኪ ቧኔ ሲደም አኔ ሙዳኑ ቀፋሪ ቀባገሩ ሙዳኑ ኑታ ነጋ ፈዱ ተው በከም ነጋ ፈያቄት ይሪ ነጋ ፈዱ ዴቢቲሞ ሙዳኑ ሄሮቲሚ isa booddeemmoo fakkaatti miti kan fooloo sii godhan guyyaadha yoo mana kana dhuftee uummata qofalsiistee hojii sii laannee moo diitee rafaa sii laannee yaada qabdu uummata taasooftee suuta fammasaa dhuftaan fammasuu fi rakkatee natee nama sifa fuunansiisnaan giin ati viidiyoos hojjedhu kottus mana kanas rakkoo odeessu kottu. Inshi bakkaa wujjishu wani biyya. Itti fufi gara mudannoo keetti. Mudannoo dura majamraa sufanidha miti? Biyya Arabaa yeroo biyyaa baatu wantoota si mudatan jaalalleessa feesbuukiidhaan barate safaratti wal bartan fa'aa waa'ee isaa. Machee shaaworii galattee kaza shaaworii galuun seenuu deeme. Kaza gaafa shaaworii seenuu deemu sodaadha miti? Shintiniin godhe jechuudha. Shinti beetii dhiiseen iddootti bishaan haran jirti miti? Iddoo bishaan fayyadame jechuudha. Kaza Yesus maaf yaadachiisu waaqa. Kaza
wala fayyadamee jettee shaaworii seenii naan jetteen isheen jechuudha. Maankee gaafa shaawurii maal jettuu ganaa ammayyuu ganaa bishaan baaldii naan akkamitti fakkaate jechuudha. Ganaa bishaan ammayyuu baaldii naan akkamitti shaaworii galii naan jettiin sedhe. Kaza isheen isuma dhimma dhaqee sanatti shaaworii galii jechuun eeggite si jammar jechuudha. Ani finjaan naqatu baay'ee finjaan deeme malee. Kaza booda ishi bakka jedhee bishaan naabante kan jechuudha dhuftee waan bakka wallaaltee miti beektu yaani naannoo beektu akka wallaalee jiru jechuudha. Kaza gaafa isheen bishaan naabantu saamunaa baay'isee kun jechuudha shaampuun jiramtii biyya kanatti shaampuu seesii kennu. መጀመሪያ ይቹ ደርገ በርቴው ፊኬ ወንበር ባዲ ነው ከዛ ታምቡ ተመናቶት ገዲጉት ተደሩ በሉቃይ ባቴ ያሩን አዳዲ ባቴ ዋቀኝ ቦፍታቱ ይካ ኢሳኑ ተፋቄ ቦፍነት ተፈታለ ከሳ ይቹ ልጅ ከሳ እሺ ከዛ ይቀጤ በዩ አቺ ከሳ በይ ከዛ እሺኒ ገና አቺስ ዴብዴር ገንዲቀጤ ወሬ Arga kan itti dhafta soba gurraacha waaqa masiin sobu kaza alga akka kanatti dhafta jettee natti agarsiisti natti fakkaata dhafta jettee natti agarsiisti alga ishee jechuudha. Waan jira finaan jetti sedhee tan jechuudha xaxadhii tan argaa ishee yaabbadhee tan gitti argaan itti yaabbadhee tan jechuudha. Kaza yeroo isheen deebitee dhuftu. Eso, ennas bichu. Meeti ne ila beekata. Yeroo kan deebitee dhuftan argaaniiti yaabbadhee tarrataa jirata. Eeshi. Kadda istofran laraan jettee ta'e maal akka ishiin naan jetteen beeku garuu jecha ta'e naan jettee jechuudha. Eeshi. Achuraan kee harkuma kun aqarbe gama machee moomaa gochuun dandeessu. Eeshi. Abdi alga sanarraa naqaastee kaza booda erga itti deebine jechuudha bakka waan hunda saayyuu suuta nabbaradhe kanuma mudannoo qabu. Hanqii mudannoo maaliiti kun? Mudannoo maali? Madame kudi gote ummata maqaballeessitu Itoophiyaa guutuu maqaballeessitan kan mudannoo bichaa iyyuu kan kennu. Ilaala ta'u dhugaara hojii taanu gootee birlee. Namni mudannoo hin qaban.